Akka bakkaan takkaan dhaqin dhaquu deema barsaniifuu seeraan na tolchu. Nashaan akkam sirriitti tolchasee kun hojii tattolchaa ture jiru bitee hunda dhaabbamee qo'ee bahee siidda. Galatoomii Abiibtii guyyaa si fuudhe sana osoo akka ta'eetii tana lama fuudhe. Ittisi hayyoona lama fuudhe ittisi yoona irra boobsisee tolcha annaa mammaa qabu ishee maalumni kana. Barri siin jedha barri kun barri baraa miti barri kun bara quufaati. Barri maal ta'e? Bara quufaati. Bara lama fuudhan bara lama lamaati. Bara sadi sadiiti. Bara uffata lama lama uffatan. Bara jaartii lama lama afur afur shan shan jaha jaha fuudhan. Bara dubartii gamaa gamanaan ibsatanii gubbadhaan takka dabalatan. Barri bara jijjiirratan siin jedha. Waggaa jettu. Ati duraanuu gowwaadhaa bar wanni takka siin galtu. Maali wanni naa galu kun? Yoo ati booda isheenee na laaltaa. Gatillee barsilaa. Rakasa. Waan babbareeda eenyuuf finan isiniif malee. Sanuu waan babbareeda gatii rakasee. Bareeda waggaattu. Bareeda akkanaa kana fa'a. Dhugamaan baanta. Dhugamaan bareeda. Silaa kana siin gara solii kan ol qajeelchuun feenu. Maal goona garuu jaartii qabna. Jaartii jettaa. Talammataallee barri bara lamaa siin jedhu sunillee jaartii mataati malee yoomi jaarsa taati siin jedhame. Silaa siin kardhu bar. Osoo isiin afaan kabeettaati. Waan isiin afaan biraa afaan kenna kan hin beekne fi isiin afaan chaayinaa qofa beekti barsaniif rakkanne. Waan nuti afaan chaayinaa beekaa nutti himtaare. Diifam isii si'eessi taasisa barsillee. Dhageetta miidhamu. Dhagee afaan chaayinaa dubbatta. Kana beekti animoo waan dubbatee qaba afaan 360 ni beeku hundi isaatu. Illoo kanaafi isiin afaan chaayinaa qofa beektuuf gama keenyas dhiibuu jirtaati. Afaan chaayinaa ani beeka barsu na dhibne. Wanta biraati waan ani beeku. Duuba maal waan ati beeku? Waan isii warri chaayinaa beeku san beekta. Garuu ati waan sanii ni taata miidhamtu ani miidhama jedhee sodaadha. Waan akka qabee? Waan sanii taata ni miidhama. Ati akka fedhasi godhanillee narra jabaadha. Siif taate jedheeti beekta. Ni waan akka miidhama jettu. Kana beekti miceeyooni akkana gootee ana yoo takka asii na dhooftu chinna buusti takka achi na dhooftu achi na buusti ani kanaan ta'u beektaa ati garuu yoo sidhaan illee waan hin sochooneef situ ta'aaf jedheeti. Duuba kaanii waan akkanaan hin danda'u qaba. Ka danda'u dhufe oseeni. Waalaikum assalaam warahmatullahi. Gattaa ka danda'u kana kunoo afaan jettamu. Ispoortii sin jedhan san jettamu. Kunima. Maal waan ta'u? Ispoortii jedhan san. Ispoortii maal ta'u? Samirra fiigan lafa allaattii samirraa ta'e lafatti buufa. Hayi nama akkanaatti barbaadamu jira kaa keessa. Maaliif barbaadamu? Ani ispoortii na hin beeku. Biyyee namatti raru. Amsa wallaala dhaba sitti gara na tuffatanii ta'a. Haa kanaafuu siimi ka barbaadu kanatti ta'e ilaali. As argitaa moodela haaraa qabu 2020. Gatiin salphaa maktaba waan sodaachisu qabu ispoortii sanii fi ekspoortii illee walumatti situu dandeettii irraa qabu. Kanaafuu akkam jettaati? Akka jaartii qabu ni beeytame. Barkanii siin jedhu moodela haaraa siin jechuu jira. Garuu laali kun ni wallaalee sodaataa waan ta'eef. Ana qofaa miti inni nu sodaatee bira ta'a. Ani moo? Onyaa'ee. Onyaa'ee chuwee Kisi ame kijo. Neha. Ayo coba ini. Ifa mari sille isme sini tazu dema. Agar tani mere. Nafu murtin tu siar kajirti. Salam alaikum. Tuntan. Boleh titi ya? Hai, esafit. Ati esafit ba? Boleh titi atau China juga sana. Kan China be tati asa. Ati apa mardi tati ada di bawah ati esa. China itu asa, China itu asa. Ati kita yang harus kita di sana nak kam berarti sana.
Buleettiitii isin jedhee gattaa isin jedhu buleettii ata chaayinaa jiru. Ati akkamitti naani migilee akka buleettii isaa qabu? Kan dhaga'iini malee sitti himee ture mee gattaa. Yaa fayyaadha silaatti jireenya kee akkami? Afaan chaayinaatiin dubbatu waan Oromoon beeku. Jalsiyaa dhugaman afaan Oromoon beektu? Naa gaafa dhugaan hin beekne. Anuu waan beekaa sira soofee akka dararamee usee hojjetaa. Duuba akkamisii godhareen? Isii achitti dhalee abbaan kiyya ana Itoophiyaatti na dhalee hin beeku. Hai abbaan kee kunuu maraata. Achi dhaqeetti ni achitti dhala. Shakkuutti hin jira barana buleettii ta'uu garuu Oromoon ta'e boolli isin hin seenne hin jiru bara. Kamitti obboleessi si ta'uu beektee gama kee dhufte reemmisi? Dallaalota dura abbootii kiyya hojii dalagee jira isaantu gama kiyya fide. Maal godhanii si fidan? Buleettii ta'e naan jaanga. Beeloftee? Beeloftee? Beeloftee mee amma maaluma kennaaf ree? Wayi biyya chaayinaa sirriitti bara. Raammoo fa'aa gaararraa fa'aa nyaatanii amma mi'a maaluma kennaaf maal nyaatte amma? Waan rakkinaa qabu raamoof gaararraa isaa fuunu miti uumaa argitee dalagee fi nyaata. Wayi amma asitti wanni isiin nyaattu hin jiru beelti asitti ajjeesti. Bala akkasitti kushiinaa kana keessa yaa'u san guutuu dawaan ajjeestee fituu baatte. Dararaan san silaa amma haraa walitti qabeen itti kenna peelattee nyaattu. Maal taate mijaa? Maal taate boo? Beelofte kai. Beekuu dhabdu waan haasa'e kana jibbitee akkana godhatti. Beelofte beelaa akkana godhatu ganama to'an nyaanne kai tifi nyaata. Waan beelofte ree? Deemaa? Kanaatu akka isin beelofte akkana godhata. Ifa mana raata iyyaa jaartiiti qaali afaan beekuu baatullee tasi caaltu argadhe chaayinarra. Nagaan naaf mee ka'eetumaa waliin afaan funyaan nyaatan san maala gabbii jedhan. Akkana bareedatan afaan hin beekne anuma waliin wallaalla malee aniif isiin wallaalla. Bareeddu akka teetii tana dhiisee yoo deemaa amma rabbina dhiisa. Sin dhiisu. Awuzu billahi min shaytaani rajiim. Chaayinalleen afaan Oromoo beektu. Jawaarii achitti sin barsiise moo Lammaa Magarsaa? Gurra kiyya moo chaayinitti maa afaan Oromoo haasa'u? An chaayinatti miti tama afaan kan kee kana haasa'u. Duuba anaaga dallaalchicha biraa kaasee si fidu akkamitti afaan hin beekne akkamitti uzeetti gideessan. Ani maaluma dallaalchicha jira ittiin bahu mallaqa irraa qaba waan ta'eef sanii fi siistama akkasii. Dhageetta ati ammallee hin beektu afaan dhageettami rabbuman sinaa fideeyu ammallee afaan hin beektu anaafi si rabbi qofa beeka akka afaan beektu ammallee dubbate afaan hin beektu ammallee afaanuma chaayinaa sa'i dhageettami jaartiin xiyyaa kan beektu afaanuma chaayinaa taate yoo afaan chaayinaa illee wallaalu akkana jedhi yoo waan barbaaddu waliigallee mi Tole. dhageettami rabbuma sinaa fide mana kiyyallee argiteemi Argina maashaallah hedduu bareeda. suuta dhageessu jireenya nu keessa jiraatu dhageettami. Waan kana ta'eef eega rabbi sinaa fide isin sadiinoo nama sadiinoo godhee fuudhee hin danda'an garuu eega rabbi sinaa fide isii gadi baasee itti cufa aniifatti jaartii ta'a. Dhageetta? Jaartii. Walii ta'a? Na fuutaare. Akkamis hin fuune du'aa hin dhuftee barate chaayinaarraa yoo barbaadde jaartiitti yaa hiigessi fuudha. Kanaafuu amma isii gisee mara ganama hundaa kara dalaga qajeelcha aniifatti hariiroon ta'in asumarraan itti fufti jireenya gaarii jira nama booda mana kana keessa bashannanaa yoo barbaadde siyyuu na ari'a. Wanummaan rabbi chaayinaarraas fideefu jaartiitti yammaddii taa'e du'aa rabbii kee gadhiisii wajji. Mana kana osoo illee natti nulfaan rabbiin obboleettii si godhe as si fidee kanaafuu naafi ati rabbuma waliin nu barbaadu jira. Wajjin jiraannaa siin jedha dabaa'uun taanuu siin jedha. Dhageettami amma afaan Oromoo takka dubbateen afaan chaayinaa ammaaf uffadhu rafe.
jaartii tiya qaalii dhiifama manarraa ta'e. Isa wali rafti. Chaanitti tanaa wajji wayi jarjaree algarra baa. Wayi wali rafti. Wayi wali rafti. Wayi rafti. Rafi. Rafi. Hello. Ankee jedhu si wajjiin rafa wayi siin jedhee wayi walumaan ol baatee rafte. Rafne garuu saniif yaadda hin. Na wajjin rafuu isaa garuu afaan qabu fakkaata. Maal jechuu keeti? Duute ka akkas akkas taanaan duute ka si jeese sin jedha bar ni dhageetta. Maal kalaas ufumaa hojii tana na ergitee mi afaan beekuna wallaajitee diniin kun amma natti kaatu ufumaa hojii tana na ergitee. Doongortee yoo inni waliin rafne sin jedhee algarra yoo kaboo taate afaan chaanaa qofaa miti dhiichi karaa ta'e chaanallee hin beekte dhiini akkasitti ilaali dhiititi biraa akkatti miila jidduu dhiiti morma akka irraa cabsi akkatti gadhaa'eeti ajjeesi biraa malee akkasitti wajji ciistee namsee si jeesa sin jedha. Akkamitti. Deemu barbaaddaa akka amma si agarsiisanitti jalaa ol cufi gubbaa gad cufi malee wajji ciistee naa si jeesa beeki. Ayyee hundaafuu akka kan kee laalu ani akka inni na wajjin rafne hin godhaa atis akka haga dandeettu godhu. Guyyaa inni si wajjiidhaaf rafuuf murteeffate naaf bilbile osoo algarra ol hin bahin ture. Daawwitii irra fadharee akkamsitti toleera? Jaartiin jechuun baay'ee ogummaa qabdu ammaa achitti. Namni suutaan barataa. Ammaa achitti nu godha. Dhageettami isii harumarraa ari'u deema. Ati isii birattam afaan chaayinaa malee afaan keenya akka tasaasaate waa takka illee akka hin jedhu. Dhageetta waa takka yaadu waa hundaa suutaan goona. Maal osoo jirtan? Chaayinaa takka takkaan irraa barachaa jira bara. Ani afaan Oromoo isin ittaasaa isin afaan chaayinaa takka takkaan naan. Maal irraa baratte mee afaan chaayinaa? Itti baradhe. Kanaafuu afaan chaayinaati. Woo jechuu beektaa moo waan barachuu beektaa sillee si haa barsiiftu. Rabbaan akka saree iyyuu kana. Mootummaa si haa bijjeeftu baradhu. Akka saree iyyuu miti bara nyaawu jechuullee ni jira. Muu jechuu atama saree seetami hiikaa qaba. Edaa saree fadurre illee afaan chaayinaa haasofte jechuun nuti wallaale malee. Eegaa jarri ni beekti bara osoo irraayyuu baranne. Waan amma si waamuu dhageetta. Obboleettiin jechuun illee biyya chaayinaa irraa dhufteen dhageetami. Ani illee muu dalagee kophaa kiyya jiraachuu hin dandeenye. Mana isiin hin weeti ati illee amma ganamaan kara dalagaa keeti. Boru ganama irraa kaatee kara dalagaa kan kee ka duraan wanni irraa si baase mana kanaaf kophaa amma isiin jirti mana isiin nu eegi alhamdulillah obboleettii eega dhufte ati boru ganama irraa kara dalagaa keeti. Si seeba nyaawu. Ajaa'ibuma kunis dhugillee nyaawu nyaadhullee nyaawu wanni hundi nyaawu maxxanti qaba. Kanuma malee waan biraan baranne hundi waluma fakkaataati waanuma takkitti jettee akka gisee waan hunda jettuun. Afaan chaayinaa kan baratu waa takkaan dubbate afaan tokkichuma kanaan fayyadamaa kan baradhu. Hundaan qomeen barattiin silaa gargaaruti. Namni kushiina keessa dalagaa qabaamee taphadha. Na dhageetta waan godhe laga amma har'ummaarraa karaa dalagaa eegeeti karaa dalagaa eegee jechuun ari'ee jechuun akka waan kutteetitti daala. Har'a dalagatti ergee jechuun boru ari'ee jechuun immoo aniif ati suuta kan walii taane jechuudha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maal na wamte? Sai. Akkami chaayinoota walii galtanii? Chaayinoota miti jedhe walii galle. Beekuun ta'e baay'ee gaarii bagaa beekti. Kanaafuu wanti isin jedhu beektaa? Amma daftee ajaja an isin jedhu godhu yookiin kaan immoo chaayinoota keenya nuuf deebisuu gaheetu. Naa galle maal jechaa jirtan? Mucoo bareedduu sana. Akkanuma fudhachuu barbaadda yookaan jaartee siimuu yookaan qarshiin as gaafadha as kennu. Maal jechaa jirtan sabbo? Taa'ii meeqa dubbirraa? Maallaqa guddaa gubboon na cuftamoo yookiin kaan immoo jaarteetti illee siimee chaayinitti illee si harkaa fudha. Haa bakka na dhageeta. Amma siifin kennaa gulii booddee nan gaafate. Ayyee jarjartii wajjin rafin. Wajjin rafin. Kiyyaan kun fi wajjin rafuu barbaade moo? Maal fakkan naan jaa? Mallaqa kiyyanarraa nyaatee muddamtee wajjin rafin naan jaa? Naayyuu shakkisiiseera. Ani immoo harkaan baatu. Chaayinitti harkaa ba'uu hin qabdu. Akkamiin harkaa baate? Ammaan jaartiiti yaada walee
torbii malee akkan galle godhaan hin ta'u. Na dhageeta torbee tanaani bakka dalaga deemuudha torbee tana dalaga akkana jettee hin bahin anillee hojii torbee guutuu dalaguu deema. Torbee achi aantu baata torbee tana akkana jettee akkan baane dhageette miti. Ciao. Torbee tana bakka kan keessa inni ittiin hin beeku maal gochuu dalaga irraa dhaabata. Jaatii ta'e torbee malee hin galtu. Ani fati hunda sanii mana keessa illee hin galtu. Yaasi nuti kenna latti hojii galuu ammaaf illee mana keessa ittiin hin galtu. Asuma kilaasii kenna na galtami. Asumatti hojii gallee immoo garaa waliidhaaf qaba. Naa duraanuu isin ari'ee isin jedhe sitti meemne isin ari'ee si fuudhe isin jedhe bara. Akkasan takka waan nallee sheekitu hin qabdu waa takka illee sodaatan isin jedhe. Garuu ati ni sodaatan na fakkaata. Nama sodaatan na fakkaata. Ni sodaata. Ayyaan naasee. Narageessa jaarsi kee keessummaa waliin mana jiraati. Saniifuu keessummaan dhalaa wajjin mana jira. Mee dhaqeeti ilaali. Lakki ta'a afaan hin beekne osoo hin ta'in ta'a afaan beektu waliin algarra jiraan sin jedhaa bara. Yaa bareeduuti. Alhamdulillah karaa guyyaa har'aatti nu gahe. Hin dadhabde. Rabbi chaayina irraa si fidee walitti firan godhe afaan tokko nu dabbachiise mee ani kun riskii qaba mee alhamdulillah jedhe. Garuu hedduullee gammachuun ishee hedduullee hin gammadu. Jaallattii shakkite. Isiin shakkini isiin jaa bari ari'ee deebitu isii dalagaa keessa miti. Xiqqoo booda isiin ari'aa aniifati yoo hojii ture yoo ari'ee hojiin oofanne ni ari'aa isii jedha waan karaa sanii tiran shakkiin narratti dhiise kaa maal taasise yaa bareedduuti. Wanni takka wanni shakkitu hin jiru. Ammallee nan amanne. Na amanni isii waa takka hin shakkiin. Hayyee si amma. Dhageeta guyyaan si argeeta guyyaan ati dhuftee afaan oromoo dubbachisan karifadhee akkasitti dana ta'ee seetame bari gammachumarraa waan ta'u dhibee siin jedha. Hedduullee hin gammadimee. Bareedduuti arga qilleensa maal duraa kana waa ulaa maaltu qasqas godhasa gogaa kee yaargite gogaa qilleensi hundi yaaki guyyaa akkanaa maal godhu jirta? Homaa godhutti hin jirru. hin dubbatin siin hin jenne afaan chaayinaa malee. Hin dubbatin jetteeni? Dhoossi jetteeni ati sila hanqarraa si dhoosite yarra qabamte ka sila isin obboleeyyitu mateeti. Isiin moo?